Nabiyyu Muhammad jechuun nama injiraanii akka bokkaatti irraa gadi roobu jechuudha bakka jaallatti jibbi. Bafattari amilaak bafattari harka kennuun gadi. Maaloo Afurri fincaan Nabiyyu Muhammad dhuddeen malee jannatan galtan jedhu kan rukutame haa ta'u. Ameen jettanii yaa saba. Gorsa nama ilma namaa ta'e hundaaf amantaan masmara diimaadha gaafa jennu waa malee miti. Yeroo hedduu irra deddeebitanii amantaa namaa arrabsitanii, musliima arrabsitanii, kaan xiqqeessitanii, quraana gubdanii waa meeqa gootan dhaabadhaa yoo jennu isinumaa ifa ta'uu qaba. Miiliyoonuma maal jettaniin maraatatti beeka malee namatti hin beeku. Jalqabumaa maraataa paantii dubartii godhatu kaan hudduu xuutmaajaa manaamin waan akkasiisan godhatudha. Maraataadha jedheen fudhadhe. Osoo inni laayiv irra taa'ee bocolaawu, osoo inni laayiv irra taa'ee afaan banuu, amantaa musliimaa arrabsu, kitaaba waan kaan goggodhu, ijoolleen dhiirri itti dhuftee qabdee akkanatti fincooysisaa jirti. Bafaxxaree amlaakin Afurri fincaan Nabiyyu Muhammad dhuddeen malee jannatan galtan jedhu kan rukutame haa ta'u. Ameen jettanii yaa saba. Esa godini kolbaro unuman gubadeen basa jarare amma bafaxxaree amlaak ይላል bafaxxaree amlaak አሁን ማን ነው እስቲ eenyu si baasuu danda'a eenyu si hanqisa ummata kan harkaa eenyu dhiira kamtu si fuudha biyya dhiirri jirtu keessa teettee rasuula arrabsin amantaa namaa arrabsuun seera shari'a islaamaa keessattis seera amantaa kamuu keessattis hagam beekutti namni waa amanu tokko waan ofiitiif jecha waa dhiisa. Amantaan keenya immoo amantaa muslimaa nama diin namaa arrabsuun dhoorkaadha. kana fudhadhaa liqimsa. Oromoo qofa islaama qaba, Oromoo qofa kiristaana qaba, walii kabajaan jirru, walii xiqqeessaa jirra. Dhugaa jirtu fudhadhaa kan. Okay, Munir kiyela. Adagaa. Warroota ni tsatsat gruppii irratti. Warroota jirtani. Jabaadhaa isin. Walitti fidanii dubbataa jirtu jechaadha. Amantaa kiristaanaa keessatti, amantaa musliimaa keessatti, amantaa beexee keessatti, amantaa juufii keessatti walitti fidanii dubbataa jirtu. Isin mormaan jiruwan. Warroota ni tsatsat gruppii keessa. Ni tsatsat gruppiin addunyaa irra jira jechaadha. Awurooppaas ni jira, Ameerikaas jira. Daa'ii Dr. Zakir Naik ni tsatsat gruppii irratti hojjeta addunyaa irratti. Muhammad Diriir amantaa kiristaanaa irraa kan dhufedha. Akka jiruun ni tsatsat gruppii irratti hojjetu. Amantaa walitti fidanii. Kuni waan gara fuulduraatti illee itti fufuudha. Warroota amantaa barsiisaa jiran irratti isin irratti mormaan jiru. Paastarootaaf sheekota irratti mormaan jiru. Kana beekaa. Hordoftoota keessan qabachuu danda'a. Ni tsatsat gruppii kabaji. Kan kiristaanaas kabaji. Beekumsa qabaatte taate ni tsatsat gruppii keessa seeniiti dubbadhu. Deebii kenni. Namni tokko yoo qabame taate seeraan dhiyaatuu qabaadha. Rukutee amansiisuu hin danda'u. Maaliif amantaa kiyya tuqxee dee rukutuu hin danda'a? Rukutaan. Aneenyu rabbi an kirmuun ankirii. Anatu gaafata an kirmuun ankirii. Ana yoo gaafadhe taate rabbiin maal gaafatare? Ani rukutee yoo gaafadhe taate giidoon qaba jedhee giidoo kan qabu rabbiin tokkicha malee hin jiru. Nama tokko gaafa bahee amantaa gaafa arrabsu rabbiin maaliif ofirraa dhorku? Ofirraa dhorkaa jira bari. Hojii isaanii deebisaanii nama sanaaf. Beektaa? Rabbiin ofirraa ni deebisa nama sana jechaadha. Ani giidoon qaba jedhee dhaqee nama kana rukutuu qabaa? Rukutuu qaba mooyi qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Qabee seeratti dhiyeessuu qaba malee nama sana rukutuu hin qabu jechaadha. Gurbaan kun rukutamuu hin qabu, rukutamuu hin qabu. Eenyuun rukutamuu hin qabu. Seeratti dhiyaachuu qaba eeyyee. Saba keeti, haadhi keeti biyya namaa keessa jira. Akkaataa isaa isinitti mee jira gaafa biyya alaati jechaadha. Namni tokko biyyatti akka hin deemneef UN keessa jira. Keesii galmaa'uu qabaa biyya bakka akkaataa inni deemaa jira. Gurbaan kun aqlii qabaa yookaan fayyaa qabaachuun mala. Yookaan fayyaa qabaachuun hin malu. Kana beekaa adda baasaati.
miidiyaa qofa ilaalaa jirtu malee gurbaan tun kan fayyaa qaba moo kan fayyaa hin qabu. Mene example isinittan hima. Intala Dubaay keessatti barana baatee hudduu raaftee kan caffaraa turte jechaadha. Mataa qullaa maali kan caffaraa turte. Oromoo rakkadheeti daalladheeti miti jedhaan tola miidiyaa irratti na gargaaraa jette. Na gargaaraa na qabaa jedhaan turre. Hudduu farda kana baatee faatti godhee kan mul'achaa jirte ta'a. Ajandaa miidiyaa kanaa kan taate. Oromoo ani jaalladheeti miti rakkadheeti wanti ta'e narratti hojjetame jettee jedhaan jirtu gargaarsa gaafataan turre. Faraj bakka tana sirreeffama. Uummanni keenya nitsitsiriitti asoo hin taane amantaa walirraa xiqqeessaa jira. Nitsitsiriin agartee jira Dr. Zakir Faadha. Nitsitsiriin laal naamusaadhaan kabajaadhaan. Kuni nitsitsiriin jaabu. Kuni nabii keenya arrabsa. Kuni Yesuus achi wanta jaabu. No kuni nitsitsiriin jaabu. Namni tokko dura naamusummaa waan maxaafa keessaa ala yoo dubbatan taate mormuu hin danda'an. Waan quraana keessaa ala yoo jedhan waan baabilaan keessaa ala yoo jiran mormuu dandeenyaan. Kun nitsitsirii asoo hin taane arrabatti jiran. Namni tokko ani nabii arrabsina maaliif nitsitsirii wajji godha kana? No nitsitsirii quraana ala sheekni tokko quraanaa fadiisaa oli waan sammuusaa keessaa dhufee yoo dubbate taate waan kana ta'a. Warroonni nitsitsirii addunyaarra jira sana addunyaarra jira garuu kuni wal arrabsaanii bartaanii amma quraana qabate quraana gazzaqee kunis maxaafuutii gazzaqee kuni amma nitsitsiriin jaamu kuni. Hawaasa amantaa kan walii xiqqeessuudha. Kuni hawaasa walitti buusuu. Amantaa xiqqeessaa warroota nitsitsirii namni tokko nitsitsirii keessa galuudhaaf beekumsa isaa qabaachuu qaba. Kan kiristaanaa warroota nitsitsirii. Hayi ni agarraani. Okay. Warroota nitsitsir gruppii keessa jirtanii itti jabaadhaa. Warroota abbaan dandeettii qabu. Abbaan Rabbii isinitti kenne nitsitsir gruppiin wanta bareeda farajni deeggaraan. Maaliif amantaa walii barsiisuudha. Nitsitsir gruppiin jechaadha. Nitsitsir gruppiin addunyaa irra kan jiruudha malee Oromoo irratti haaraa miti. Oromoo irratti haaraa miti. Namni tokko nitsitsir gruppii keessa gaafa galee gaafa hojjetu sheekni tokko waa'ee kiristaanarraa sirriitti beekuu qaba. Waa'ee pheenxeerraa waa'ee amantaa kiristaanaa hundarraa sirriitti beekuu qaba. Inni kiristaanni sunis waa'ee amantaa musliimaa sirriitti beekuu qaba jechaadha. Jedhame irrattiif jedhe irratti miti. Deebii kennuu qaba. Nitsitsir gruppiin kana addunyaa irratti kan beeknu jechaadha. For example warroota waggaa bara 2011 12